Hashamaar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoodha. Adda bannee kan turre walitti deebine isiniin jecha daawwattootaa fi hordoftoota keenya isinirraa baduu keenyaaf nu of kolchaa isiniin jecha oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana muhaa Oromooti. Agaduma sagantaatti nu waliin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn Wallagga keessattuu Horroo Guduruutti fannoo uummata nagaa fixaa turte barbadeessuun himame. Yaayaa Bashir viidiyoo fi suuraa na dhaqqabeetu jira kan jedhan. Ijoolleen Oromoodha hojii gaarii hojjetan kan jedhan Yaayaa Bashir garuu suuraa yoo fi ammoo oduusaa ol kaastanii dubbachuun wanni isin dhoowwus hin jiru kan jedhan. Sibiilaa fi sibiilaatu wal dubbise jechuudha. Yaayaa Bashir waraanni bilisummaa Oromoo WBOn finxaaleeyyii Amaaraa barbadeessee jiraachuu himanii jiru. Kanaafuu tarkaanfiin kun ammoo kan dirree lolaati malee waan akka yakkaatti hiikamus hin ta'u jedhana. Hamtuun isin hin argin kan jedhan Yaayaa Bashir tarkaanfii ilaaleessa waraanni bilisummaa Oromoo WBOn finxaaleeyyii Amaaraa fannoo fi milishaa humna addaa Amaaraatti fudhate dinqisiifachuudhaan tokkummaan akka sibiilaatis Oromoo barbaachisa jedhanii jiru. Yaayaa Bashir gameessi siyaasaadha. Ajjechaan lammiilee keenya Wallagga keessattuu Horroo Guduruu kun ittuma fufee jira. Yeroo irraa yerottis ammoo as baanii hidhii xuuxachuudhaa fi riiphi jechuun qoftis gatii hin qabu kan jedhan Yaayaa Bashir warra kana godhuu dhiisee fi callises komachuun bu'aa fidus hin qabu jedhana. Bu'aa fiduuf lafarratti ammoo waa hojjechuu gaafata kan jedhana. Warri qabsoo biyya keessaarra jirtan wal quba qabiinsaan hojjadhaa jechuun Yaayaan ergaa jabduu dabarsanii jiru. Tarkaanfiin eebbifamaan hunda caalu ammoo saba keenya miskiinaa kanumaa hin hidhatin qe'ee isaarratti ammoo ajjeefamaa jiru ittisuudha kan jedhan. Yoo ummanni keenya ammoo jiraate qofa qabsoofne aangoo siyaasaa fudhanna. Yoo fudhannes ammoo tikfanna kan jedhan Yaayaa Bashir. Yoo sabni kun ammoo ijuma keenya duratti ammoo duguugamaa jiraatee fi kanaas ammoo dhaabsisuun hin danda'amne garuu eenyuuf akka dhaabbanne gaafii namatti ta'a jedhan. Kun warra sibiilaas warra nageenyaas ammoo ni ilaallata kan jedhan Yaayaan. Waraana bilisummaa Oromoo dabalatee paartiilee siyaasaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoofna jedhan mara dhimmi kun dhimma isaan ilaallatu jechuudhaan ergaa jajjabdus dabarsanii jiru. Yoo dhugumatti saba keenya ammoo ni jaalannate jechuun kunis ammoo nu hunda walni taasisa kan jedhan Yaayaan kan rorrooqee isaa ittisuu danda'e qofaatu manattis alattis ammoo kabajame sodaatama jedhan. Ijoolleen Oromoo tarkaanfiin gaariin fudhatan kun diinaaf naasuu guddaadha sabaaf ammoo abdiidha jechuudhaan WBOn diina qolachaa jiraachuu Yaayaa Bashir himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis Wallagga bakkoota garagaraatti bakkoota finxaaleeyyiin Amaaraa daangaa cabsuudhaan ummata nagaa qeerratti buqqisaa jirtutti haleellaa gubbaatti raawwachaa akka jiruu fi fannoo hedduus barbadeessee akka jiru WBOnis beeksisee jira. Mootummaani waraana bilisummaa Oromoo daheeffatee lisin lafarraa duguuguudhaaf ganamaa galgal hojjechaa jira. Kanaan duras immoo karaa nuuf danda'ame karaa sagaleen keenya dhagahama jenneen addunyaas ummata Oromoos warreen qubanuu hin qabne nu illee bosona keessa jirra warreen qubanuu hin qabne warreen biyya keessaaf biyya alaa hanga dandeenyu irratti watwaataa turre tokkummaa Oromoo kanarratti. Har'a garuuti warreen naannoo sanaati yeroo magaalaa Hagamsaa irratti namoonni 200 ol dhumani 200 mootummaan haa jettu 200 namoonni tokko haa jedhani malee akka nuti qabnutti gara 300 wayiiti 315 akkanaa ol ni ta'a. Kanaaf yeroo sana gadi baatee mootummaan kun hin dubbanne waraana bilisummaa Oromoo fakkeessitee faqqadaadhaan kan hogganamuutiin naannoo sanarra akka isaan chocho'anii fi akka isaan sochii godhan isiniyyuu quba ni qabdu ni beektus. Waraanni bilisummaa Oromoo inni qulqulluu fi inni haqaaf dhugaaf dhaabbate garuu har'a naannoo magaalaa naannoo jaardagaatti kufee kuffiisaa jira. Har'a garuu ilmaan finxaaleeyyii waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhannaan mootummaa kan irratti tarkaanfii irratti fudhannaan
humna mootummaa kana naannoo sana jirtu waraanni bilisummaa Oromoo rukunnaan tarkaanfii hamtuu irratti fudhannaan wanti har'a odeeffamaa jiru garuu shaneen uummata Oromoo otoo hin taanellee uummata Habashaa akkas godhe jechuutu isaan irraa malee uummata Oromoo akkas godhe nuti immoo nagaa kabachiisuuf kana goona jechaa isiniin ajjeesaa isiniinidha. Lubbuu keessan galaafachaati jiran. Mootummaan kana kumaarii isin irratti haasoti mootummaa maal qabdan isinii? Maaliif mootummaa callistanii mootummaadha jettanii eegdu? Kami mootummaan kee? Kami mee isa kami? Erga mootummaa si ajjeesu kanamoo? Mootummaa lubbuu keessi galaafatu kanamoo? Mootummaa mana sirratti gubu kanamoo? Mootummaa qe'ee irratti dhalatte, qe'ee irratti guddatte kanaati si buqqisumoo? Kanaa mootummaan keessan Horroo Guduruu Wallaggaa irra warri jirtan dhaqxanii magaala Shaambuu keessatti yeroo gabaabaa keessatti wanti hamaan akka dhalachuudhaaf jiru sinitti immoo barbaadan asirratti. Naannoo sana irratti maaliif akkas ta'u maaliif kun akka raawwachaa jiru isiniif waan dagattan natti hin fakkaatu waan beekne natti hin fakkaatu hin dagattan yoo taate malee. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo qofarra callisnee innumti qofaan bilisana baasaa innumti qofaan naaf du'aa innumti qofaan maal haa ta'a jettanii eeguu qofa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo tarsiimoo mataa isaadhaan socho'aa jira, lolaa jira, kunoo sincina jira, du'aa kuffisaa kufaa jira. Quban qabdanii quba qabdu sirrumatti ni beektu. Har'a garuutii isuma qofarratti dhiisuu miti waliin taatanii kaataniitidha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummanni waraana bilisummaa Oromoodha ta'uu qaba malee waraanni bilisummaa Oromoo innumti qofti filatamee loluu qofaadhaan miti kan uumame. Qabsoon kun kan waliiniiti. Qabsoon kun kan hunduma keenyaati kan uummata Oromoo maraati. Kaaba kibba dhiya baha gidduu gala hin jedhu hundumaa waan ilaallata. Wanti Horroo Guduruu Wallaggaa irratti mudate bakka kaanittis bor mul'achuudhaaf jira waan taateef. Kanaaf isin dargaggeettiin warreen humna qabdan teessanii akka hilbiisa akka saree du'uurra kaatanii hanga dandeessaniin waan qabdanii eeboodhaan illee waraantanii yoo duutan isiniif wayya. Habashaa naannoo keessan jirtu. Finxaaleeyyii Amaaraa naannoo keessan jirtu irratti hin beektanii maali wal beekna naannoo sana keessatti. Dingubduu mana kaate, buqqistuu Caabirraatii kaate, hin baastuu magaala Shaambuu keessaati, hin baastuu Saqalaarraatii kaaste. Inni ariituu maal sitti ulfaate? Meesa kamtu sitti ulfaate? Waraanni bilisummaa sin cinan jiru? Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana socho'u hedduun isaanii sin bira jiru miti? Ijoolleen kumaatamaan lakkaa'an. Har'a garuu yeroo isaan waraana lola bananii dhufanii isinirraa ittisuudhaaf yeroo isaan jedhan isin mana keessan qe'ee keessan dhiistanii godaantu. Mootummaa jettanii mootummaa sanatti baqattu mootummaan sun immoo fuudhee sin galaafata, sin ajjeesa, sin rashana, shanee duukaa isiniin jedhee hidhata qabda jedhee morma keessirraa kuta. Maqaa inni shanee jedhee moggaafateef waraanni bilisummaa Oromoo garuu naannoo keessan guutee jira. Isinirraa lolaa jira, isinirraatis faccisaa jira. Maaf isan gargaartanii? Maal mana dhiistanii baqattu? Maali baqannaan kun? Eessa dhaquuf isin qe'ee irratti dhalattan irratti, qe'ee irratti guddattan irratti, qabeenya keessan dhiistanii lubbuun kee du'uu ergan oolleetii mana kee isa waggaa dheeraa si faana jiraate bakkeetti dhiistee halagaatti baqachuun Shaambutti baqattee maal fiddame? Saqalaatti baqattee maal fiddame? Mee gara Finfinneetti ol baqattee maal fidda? Mana kee isa irratti dhamaatee ijaartee irratti hortee guddattee umurii amma kana namoota hedduu beektota hedduu achi keessa barsiistee baastee gadhiistee baqannaa maaltu si dhufe? Duuti keessa ilaalaman oolu duuteetta. Mana kee keessatti balbala kee irratti yoo duute balballi keelle siif gadda qe'een keelle siif gadda. Ganda namaa dhaqxee laga namaa ceetee wanta argattuufi hin qabdu. Halagaan fagoorraa dhufee si ajjeesee qe'ee sana sirraa buqqifachuudhaaf yaalaa jira, gochaa jira. Ati immoo qe'ee sana gadhiistee fi baqachaa jirta. Yoo duute maal ta'a balbala kee irratti? Hamma teessee du'a abbaa kee iyyitutti, hamma teessee du'a haadha kee du'a obboleeyyii kee iyyitutti garaa kee hidhattee mudhii kee jabeeffattee wanta qabduutiin dhootee waraantee du'uun maaf sirraatii hanqate. Isa kamitti iyyatteetidha furmaata akka argachuuf jirtu naaf hin galle. Mootummaa isa kamtu jiraayitidha. Mootummaa isa kamidha? Ansi ajjeesaa jiru mootummaa miti? Mootummaa maaliiti kun? Hattuu duuriyyee walitti qabamtee ijaaramtee yeroo isheen si ajjeestu, yeroo isheen si fixxu. Naannoo sana quban qabduu mee waan yaadadhu. Wallaggaan hankeenya jedhee afaan Amaariffaatiin yeroo inni kanaan dura miidiyaa irratti gadi ba'ee bookkisaa ture soba miti. Istiraateejii isaan godhatan tarsiimoo